osoo tole jechuu baadhee maal qaba jecha kottee isaa ciniinaa ture. Hidhii isaa ciniinaa ture. Sanbooda harka isaa kana lamaan walitti rige. Guyyaan har'aa bar guyyaa gammachuu ta'uu qabaa ture. Guyyaa gammachuu guddaa ta'uu qabaa ture. Garuu guyyaa gaddaa, guyyaa dukkanaa ta'e jedhe. Ijji isaa imimmaaniin guutamte akka daa'imaatitti. Sanbooda siree irra ciisu irraa ol jedhee taa'e. Jismiin isaa akka butute of arge. Sanbooda miila lamaan siree irraa gadi buusee dhaabachuudhaaf ta'e. Baay'ee itti ulfaate dhaabachuun, garuu dhaabatee jira. Hin tarkaanfate, socho'uu akka danda'u of arge. Yeroo kana akkana ofiin jedha. Kalee hin rafne ani ofiin jedhe. Ijatu walitti na cufame malee ani hin rafne jedhe. Ol jedhee girgiddaa irra laale. Sa'a 8. Yaa Rabbii, akkamitti deema sa'aatiin. Ani hin rafne ofiin jedhe. Sa'aatiin akka maraattuutti fiiti ofiin jedhe. Sanbooda kutaa isaa keessaa bahee harka isaa dhiqatee, fuula isaa dhiqatee, uffata isaa godhate, akka malee beelee. Mi'a ala bahee qursii fidadhaa ofiin jedhe. Gara alaa bahuudhaaf balbala yeroo banu waraqaa wahii balbala gubbarraa lafatti gadi bu'e. Waraqaa kana lafatti ilaalaa akkana jedha. Kiraanis ga'e. Ji'a 3 guutuu ta'ee jira osoo hin kafalin. Yaa Rabbii kiyya. Guyyaan har'aa guyyaa gammachuu ta'uu qabaa ture. Sanbooda gadi jedhee waraqaa tana fuudhee dubbise. Kiraa manaa qopheessi. Ji'a 3 jedha. Guyyaan har'aa guyyaa gammachuu ta'aa qabu ture. Garuu guyyaa gaddaa ta'e. Akkam nagaa keessa jirtu. Kitaaba asoosamaa wahii banee dubbifataa jira. Laakiin adda kiyya qofa maaliif dubbisaa jedheeti. Asoosamni kuni maqaan isaa maal jedha? Rajul nama tokko fansitti dhiira tokkoo fi dubartii 5 jedha. Kitaaba asoosamaa ajaa'ibaati. Jalqaba isaa baay'ee namatti tole. Seensi isaa ammoo fansitti hime kaafee namatti dubbifata.